السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتو في كبجمتو تكية أكم جرت كسم اللي وروني من تابرا الشمار كفوني أكم جرتو نجاكي سني بقى نجاجرات تنسين جتة الرس دي بيد فجرة أقعد بتشوف إذا كنا مأجازة سيسا والله وأنا مأجازناتي وأنا ما قد سيساتي يجودا لقعد بتشوف إنه مالت إيه جتون كسينو لمو أكو مسورة أرجو جرتان كنا Mucaan kun jechaadha. Dura isa inni duraa kun isa kanadha. Isin egaa obboleeyyan jechuudha dhugaa dubbachuu rabbi akka fayyaa namaa kenne fayyaa kana walii rabbi namaa haa fudhatu isin jedha. Mucaan kun dura kun akka kana ture fayyaa guutuu qaba ture dhugaa dubbachuudhaaf akka nama kamiitu deemee dalagataa deemee jireenya ofiidhaaf tattaafataa maal jedha garuu ammootiyyuu haala nama ajaa'ibsiisu kanaan jechuudha. Laalamee amma maal akka ta'e maal akka keessa jiru jireenya akkamii keessa akka jiru kun olaalaa isin mul'achuu jira. Egaa obboleeyyan jechuudha dhugaa dubbachuu kun olaala amma haala kana keessa jira jechaadha. Mucaan kun dura akkuma nama kamiitu deemee dalagata ture deemee jireenya ofiitiif tattaafata ture deemee haadha abbaa fi gargaaruudhaaf asiif achi kakkaata ture amma garuu harka namaatti deebi'ee kun haala kanaatti jira jechuudha. Subhaanallah rabbiin wallaahi mucaan guyyaa duraa guyyaa nagaan dhalatee fayyaa guutuun dhalatee fayyaa guutuun guddatee guyyaa keessa kun akkana harki laamsha'ee nulutti laamsha'ee akkanatti faayidaa ala ta'e jechaadha. Yaa Rabbi yaa Allah wallaahi rabbiin kun akka nagaan nama wallaahi uumee nagaan nama haa fudhatu. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbi akka nagaan nama uumee nagaan nama haa fudhatu. Fayyaa guutuu waliin jechuudha wallaahi baay'ee tokkollee garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudhaaf. Inna kana sinin jira guys dhugaa dubbachuu rabbi fayyaa isaatitti saadii bitammallee rabbi waan dadhabe hin qabu. Wallaahi namaan ulfaata malee isaaf salphaadha rabbiin fayyaa isaatitti isa haa deebisu jedhachuu fi rabbiin akka nagaan nama uumeen nagaan nama haa fudhatu. Mucaan kun beekamu jechuudha dura biyya namaa deemee achitti dalagachuu ture jechaadha. Akka mubeerraa seenaa isaa dhageenyetti jechuudha. Akkuma nama kamiitu biyyaa bahee biyya namaatitti jireenya isaatiif asiif achi carraaquu ture jechuudha. Eegas ammootiyyuu dhawaatumaan lutti isaa kun laafaa dhufe laamshaa dhufe jedhan. Yaani bakka hojiin ala ta'aa dhufe jedhe. Akka inni seenaa ofii itti matetti jechuudha. Eegas ofee kun haala kanatti deebi'ee subhaanallah kunoo akka kana ta'ee jira akka iji keessa arguu jirtu kana ta'ee jira isiniin jedha. Wallaahi asirraa maal baranna wajenne rabbiin jechuun bakka rabbi waa hunda ni danda'a jechaadha wallaahi. Inna abbaa fedhe nagaa uumee fayyaa guutuu waliin uumee fayyaa isaa malee fayyaa isaa guutuu irraa fudhachuu ni danda'a rabbiin. Kanaafi namoonni tokko jiru namoota yookiin bakka akalaati godoloo fakkeenyaaf qaama hir'uu yoo arge nama akka gadaanti wayitii ilaalu jira jechaadha. Garuu namni wanni akkasii bataamee baay'ee tokko hin barbaachisu dhugaa dubbachuudha. Wanni akkana namarra gahuu danda'a. Amma mucaan kun fakkeenyaaf guyyaa dura fayyaa qaba kun akkuma argitan kana mucaa kichuu kana jechaadha. Mucaa daa'ima deemee yookiin kuwaasii taphatee maal jedheetu hin quufne. Kanatu kunu as deebi'ee rabbiin kun akka kana ta'ii isaatiin godhe jechaadha. Inna akka nama kamiitu deemee barata ture amma laalame miti deemee barachuu mitiiti namni akkana hattan manoo fincaaneetu ofiin hin dhaqu jechaadha. Harka namaatti deebi'eera jechaadha guutumaan guututti. Inna baay'ee tokko dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko nama garaa nama nyaata. Asumaanuu du'aa godhaa fi isiniin jedha hundi keessanuu namni viidiyoo kana argitan du'aa godhaa fi isiniin jedha. Rabbiin waan dadhabe hin qabu. Rabbi yookiin fayyaa isaa gara ittiin uume deebisuu fayyuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Deebisuu danda'a waan ta'eef hundi keessanuu du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Wallaahi baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudha baay'ee dhuma tokko garaa nama nyaata wallaahi. Amma fakkeenya nama tokko jiru yookiin bakka qamaruu nama laalanii fuula bushaa nama laalanii bakka uuma ta'e wayii yoo hir'uu namarra jiru wayii laalanii haala saniitiin nama tuffatanii jiru jechaadha. Namoonni akkasii suni
dhugaa dubbachuudhaa fi hojii rabbii keessa hin galina. Waa baay'ee arguu jirra, koomentiilee baay'ee arguu jirra. Waa baay'ee yaani bakka yaani waa baay'eetu jira jechaadha. Waa baay'ee arguu jirra. Kanaaf uumaa rabbii keessa hin galina. Uumaa rabbii keessa hin galina. Waa isin hin galchine keessa hin galina isin jedha obboleeyyan. Yookiin akkasii nama xiqqeessuu koomentiilee barreessitanii koomentii bada barreessitanii nama xiqqeessuu barbaaddanii wantoota akkana kan ni yaadadha. Isin galtee namoota akkana kan ni yaadadha dhugaa dubbachuudha. Namoota baay'ee fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti yookiin dhugaa dubbachuudha waa takka tana sodaa takkaan maletti namoonni rabbii akka ofii barbaade godhee uume baay'eetu jiru jechaadha. Isaan sunniin gadi bahanii waa takka sodaa takkaan maletti viidiyoo dalagatanii maal jedhanii akkasitti miidiyaa kanarra gadi bahan jechaadha. Gadi ba'an argina jechaadha. Namoota saniin jala deemaniiti namni fayyaa qabu ati maal goota tiiktookii irraa maal goota bakka hin dhukattuu jedhanii jechaadha. Maa wanti dhukattuuf rabbiin nu dhoksee isii hin uumne maaliif dhukatti? Akka nama kamiitu dhalatte? Akka nama kamiitu uumamte? Dhimmi dhukattuun maali? Maaltu irraa hir'atee naa dhukatti? Jechuun bakka yaani rabbiin bari gaafa tokko yookiin amma isa kana fakkeenya guyyaa keessa fayyaa rabbii fayyaa ofii kennee irraa fudhatee miti. Yoo fedhenni jalqabuma guyyuma dhalata irraayyuu fayyaa guutuu maletti uumuu ni danda'a jechaadha. Gaafa ogummaa isa harkaa badeeti miti bar. Gaafa ogummaa isa harkaa badeeti miti rabbii guddaa jechaadha. Inni waa hundaayyuu danda'a, waa hundaayyuu beeka jechaadha. Innaa kana isin jira waan rabbii hojii rabbii keessa hin galina isin jedha asumaanuu dhaamsa kiyya. Hojii rabbii keessa hin galina, waan isin hin galchine keessa hin galina. Nama yookiin waa wayii hirdhuu wayii qabu ka argitan yoo ta'e du'aa godhaafi. Wallahi du'aa godhaafi rabbiin yoo nama fayyaa hin qabne taate rabbi fayyaa kan keetti si haa deebisu, rabbi fayyaa guutuu kan keessi haa deebisu, fayyaa siifaa kennu jedhaati bira darba. Waan qabdanii waan dandeettaa ta'e waan qabdaniin gargaara. Tee bira darbaa jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Malee ammootiyyu bakka haadha waan gadaantii wayii miira gadaantummaa wayiitiin ija gadaantii wayiitiin hin laalina. Maal jennaan yookiin isinii akkanatti yookiin namoota hunda tutuffataa namoota hunda xiqqeessaa akkasitti bira daddarbuu kanallee rabbiin guyyaa boruu akka kana gochuu danda'a jechaadha. Kanaafuu waan hunda keessa of eeggadhaa isiniin jira obboleeyyan. Keessattuu namoonni rabbitti amanee namoonni tokkochummaa rabbiidhaa dhugoomse waan kana yaadachuu isarra jiraata jechaadha. Watta yooma koomentii ana fakkeenya wallahi ofirraa kaasee amma waa'ee makiyya beekameen waa'ee namaa hin beeku keessa namaa beeku rabbii. Nama homa badaa tokko argee koomentii barreessuuf ta'u rabbii kana ofirra yaadadha jechaadha. Maal jennaa koomentiin hundi ragaa nama baati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namni yookiin nama meeqa yookiin akka koomentii nama jala deemee nama arrabsaa ture maal jedhaa ture karra ganda qarbii jiru. Ganda qabrii jiru namoota meeqa? Namoota baay'eedha jechaadha. Odoo akkasitti yookiin nama arrabsituu, nama xiqqeessituu, nama zollomtu yoo addunyaa kanarraa kaate namni zollomame sun eessatti akka argee dhiifama kan keessa siif godhu yookiin an dhiifama si godheera an si dhiisee jira rabbi si haa dhiisu namaan jedhu hin qabu jechaadha. Garuu koomentii suni koomentii ati barreessite sun akkasumatti jetti jechaadha. Akkasumatti ati biraa deemte akkasumatti jetti. Kanaaf yoo argitanii waan hirdhuu waa yookiin yaani rakkoo waan garaa nama nyaatu tokko argitanii rabbiin kadhadhaafi. Yaa rabbi kiyya nama kana rakkoo yoo inni keessa jiraate rakkoo isaa furiif. Yaa rabbi rakkoo isaa furiif, yaa rabbi fayyaa isaa kenniif jedhaati bira darbaa. Yoo dandeettan yoo qabaattan qarshiin gargaara, yoo hin qabaanne ammootiyyuu du'aa hin gargaara bakka. Malee bifa gadaantii yookiin bifa ufti guddiftanii yookiin ufitti yaani sadarkaa guddaa irraa akka nama jiruuf gootaniiti isaan sannii namootiyyuu akka yookiin gadaantii yoo itti hin laalina isiniin jira kun gorsa fi dhaamsa kiyyaa waan akkanaa irraa rabbiin dhugaa dubbachuudhaaf rabbi nama haa eegu. Rabbiin fayyaa keenya akka nagaan nu uumeen nagaan nu haa fudhatu, karaa nagaa irratti nu haa fudhatu rabbiin jenna. Walumaa galatti deemsi waan oolle jechaadha. Akkasii rabbi khayriilee nuuf haa laaffisu, rabbi khayrii dalagachuu
nuuf haa laaffisu. Kanadha. Dhugaa dubbachuuf yaani dhugaa dubbachuudhaaf isinirraa muummadhee dhiifama isiniin jedha. Akkasii du'aayii godhaa fi hundi keessanuu rabbiin akka fayyaa isaa fayyaa guutuu isaaf kennu du'aayii godhaa fi isiniin jedha guys. Egaa obboleeyyan akhiraa hundi keessanuu isin jaaladhaa isin kabajaa rabbiin fayyaa isiniif haa kennu fayyaa isiniif kenne rabbii isinirraa fudhatini kenne isinitti hin gaabbine rabbiini isinillee ammootiyyuu nama fayyaa qabu kan gatii isaa beekee nama fayyaa hin qabne ammootiyyuu waan tokko gaafa dhaba waa'ee waa isaa baranii